maqaa keetii fi bakka dhalootaatiif bakka jirtuu fi akkatti murtii hojii waliin dhuftan jalqaba irraa kaasee nu ibsi nama hundaa bakka godhutti. Okay, duraan dursee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtan nagaa. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka tasaa bilbila kiyya kun tokko beeksisa wayiitu irra dhufe yeroo akka tasaa yoo sin jalaa cufamin hin deebi'aaf daqiiqa sakandii wayiin deebi'a waan ta'eef akka irratti waan hin goone. Anaa fi ani maqaan kiyya Ali Muhammad Ali Naanjaani wal magaalaa dhaloonni kiyya godina Harargee bahaa jechuun karma ati kombolchaa kana. Bakkee amma jiraadhu immoo Jarmanii. Ani ammaan dura murtii guutoo Dhiisaa gaawaa bilbila kana dhiisaa kun bilbila amma dhiisaa miti. Ana bira ani kiyya amsa kiyya san bira miti ana bira dhiisa ana bira. Tifoo bira koon qabu sagaleen gadi gamatti tuu. Yaa anaa fi murtiin akkeetti wal baranne ani obboleessa murtii jaamu Sudaan keessa hojii turre. Obboleessaati wajjin bara 2014 jechuun 2013 2012 2014 Sudaanii keessa hojii turre gaafa lola Sudaan sanallee wajjin turre naaf obboleessi jechuun du'aa fi jiruu keessa hojii baane akkuma obboleessi kiyyaattiin jechuun fudhadha deebiseetiin dhimma tana gajjitu duraa agoosti dabre jechuudha akkanatti bar murtii keenya akkanatti bar biyyatti illee fuudhee jeetiin eenyuun sultaan biyyatti illee fuudhee akkana bar nakaa godhadhee jeeni naa gammadee hojimaan qophaa'a. Mutaan isa keenyaa jiru sanii mi? Mutaa keenyaa jiru san? Keenyaa jira yaa okay. Akkasitti ammas achuma agoosti karaa gara dhumaati irratti beeta awwa kanatti barii ayyoon tiyyalinna jala. Eebiyaafir. Ifama. Akkanatti bara ayyoon tiyyalinna jala akhiramtee akkanatti gaate mana kiyya bakka bar mana jirti obboleessi kiyyaa wajjin jirti jeetiin akkana na wajjin boo'anii bar meeqoo obboleessi. Maal deelii duute rabbi ramataa godhuuf. Rabbi ramataa godhuuf akkasitti aboo wargaa kana taatee jeetiin ani isaa wajjin dubbadhe jennaan mara obboleessi kiyya tokko jira meeqoo nama beekaa isaa wajjin haasa'an naan jee. Akkasitti Sultaani Sinjaa. Sultaani naan jaamu sultaan kun egaa murtii guutuu kana fide beektaa maqaan isaa Juneedii Hassanii wal magaalaa. Akkasitti Juneedii kana guruppii fidee miseenjara walitti nu hidhee akkanatti obboleessi kiyyaa wajjin akkana lola Sudaanii sun keessa wallahi du'aa fi jiruu wajjin keessaa baane. Obsaaf hidhee gara koo bilbilaati. Hayyee itti boqochu marra. Akkanatti bari obboleessi kiyya kun haatillee jalaa duutee gaara manaatti wajjin akkana jiranii wanni gootuuf ni jira jennaan aboo kana mee hiriyoota kiyya tokko jira maaliif dalaas tokko naan jeeba footoo isaa gaaf sunatti ergee jira abbaa qabeenyaati. Akka hojjetaa isaa godhee gara biyya alaa sii baasuu ni danda'a. Isaanii mee yeroo bijee akkasitti isaanii mareedhaan naan jee guyyuma sun deemee mari'atee galgala kaana dhufee gaamna bilbilee akkana naan jee sultaan hojii waliin dhufnee gaaya. Awwa sultaan gaafannoo kun gaafa waan yeroo beessanii akkanatti illee gaa murtii guutuu kun tokko maqaan isaa qulqulluu miti. Akkam goonaa jennaan rakkoon qabu walumaa gala wajjin jirra waan jiru rakkina jiru walumaa wal goonaa walumaa wal gargaarraati itti kan naan jee rakkoon qabu waan inni jiru sun. Akkasitti dhufee bara 1800 naan jee. Ali asumarratti ati eessa jirta ati mana kan keetii eessa akka dhuftuuf wanti godhaa jirtu kun. Ati mana kiyyaa biyyee jirti Itoophiyaa jirti ani immoo Jarman jira beektaa jechuudha. Obsaa deebisa. Okay hayyee obsaa deebi'a thank you. Akkasitti walumaa gala naan jee dhaqee akkanatti bara waan akkanaati jee waa'ee sunillee waa'ee roobee sanillee waliin dubbannee bara waa'ee roobee sunillee qulqulluudha bahee jira kun wanna suni ragaa yoo barbaachisaa ta'e waan jiru hanga tokko eenyutti ergeetiin jira Hamzaa Hajjiitti ergeen jira jechuun barreeffamaan illee waan inni kanatti bahee jira naan jeelee natti ergee jechuudha nagaya beeyan wanna sun maqaan balleessan malee jee akkasitti gaa sababa obboleessa wal beekne wajjin fuudhee maallaqa sun ni waan turre waraqaa akkana godhe naan jee shaayizee. Ibsoolleen deebi'ee jira itti boqochu marra. Akkasitti waraanni sun waraqaa sun hundalee natti ergee walamansiifneet magaalaa akkana guyyaa 10 keessatti si fita. Guyyaa 10 kana keessatti waan ijee waraqaa akkana baasaboo akkana godhe mana waan istiidiyoomii mana maalii deeme akkana godhe jee waan sun hunda haati mana kiyya fuuteetti ergitee waraqaa sun hunda dabarsitee nama biratti dabarsitee illee najaasichi dabarsee fi abshir waa tokko rakkoo qabu naan jeegaa murtii guutuun beektaa nama akkami nama jechuun afaan kanaan ni jira miti yaani dhugumatti beektaa nama harargee qulqulluu haaya nama ija keessa ilaalee dubbatu miti beektaa. Okay. Ani murtii guutuun nama hatullee jechuun numaan dhagaa garuu akkaataan inni afaan itti namatti fayyadamu afaan lallaafaan jira miti haaya lallaafessi dubbata. Amma walumaa gala akkasitti na amansiisee yeroo sunitti haati jallee waan jalaa duutee jirtuuf wallahi natti hin dhagaamne maallaqni sun homaa jechuun barataallee barumsarra jira. Natti hin dhagaamne maallaqa sun hagariitti liqeeffadhee garii immoo gaawaan godheetuma isa sun guyyaa lama keessa na argijee maallaqa sun itti gad argee gaafa maallaqa sun itti gad argu torbee duraadhaa
akamna jecha ture IoT ya dhukkubsattee akkanatti bara manaa kamaa seentiyee wallahi haadha isaa gaa jechuun ani na jechuun wanni haaraatu nama dhagahama beektaa haadha isaa Tamu dikira mana kaya dapat daging kan nama anda terbina. kilak ana bira isaan bira miti dhiifama. Sebera miti nama beratin bana warung tahu juru gastura nama haraj nama dekat. Akkasitti wanna suni hundatti ergee achiin guyyaa duraadhaa waan naan jee torbee duraa waan naan jee qo'imee jira gurbaa wajjin haasaa hojjetan naan jee torbee lammaffaa immoo haadha isaatti dhukkubsatteetiin wallahi dhiisii dhiiga gamanaa kamaa keessaa dhiiga kan raawwanii godhan opereeshinii asiinatti ergee awwaan haadha gubaadhaan hin beekaa haadha xiyyaan dhabee jiranii waa tokko rakkoon qabu jeetumaan dhiisee torbee sadii immoo afur akkasuma dabarsee gaafa kaan immoo ifii dhukkubsatee kunoo wanna sunillee mallee hamsatti ergeen jira. Gulukoosii fittiidhee kunoo kanan dhukkubaa jiraa jee natti ergee haa rakkoon qabu rabbi murtii keenya rabbi isaa fayyusu jeetiin dhiisee gaafa kaan immoo obboleettii yaate yeroo kanatti bar maal ta'e naan jee irraa booda gara ji'a lama akkasina dabarsa. Isaa tadhiyeenya eebbifamte seen hin dagatina inni rumnee si ammallee dubbitanas qabadha. Yaa akkasitti nama deemmatee kanatti heerumtee isaa busanii lolarra jirra maal jee akkasitti fuudheetiin intala eenyu maallaqa sun booddee na jala dubbachuu didee eegas ammas ji'a lamaaf maal ji'a sadii gaafa jala gahu mucaan tokko ijoollee karaa baalee kanaan dubbisee aboo bara akkanumatti wanna sun wanumatee sun walii qoxoofu jira sirreessu jira gaa obsii finaan jee na dubbisee haa rakkoon qabu murtii keenya na dubbise haa rakkoon qabu na dubbise waan jiru baan namni wajjin osoo wajjin haasaa yoo maa rakkoon qabu jeeni. Nama bulok rago di jengka, nama bulok rago di ali. Ya bila-bila kaya Nama rai mesti angka kenyar ko berbungkin nasi ya di fama. Akkasitti waan sun eegasi gaafa ji'a furmoo kana turu Hamza Sheekhaattillee Hamza Sheekh Jaabirittillee dhaqee Hamza keenya waan akkana na godhe murtiin ijeetti madde deebisee dabbaalillee karaa nama biraatti wal argee dabbaalattillee bilbila wajjin haasawni ture akkana dabbaal keenya bara akkana na godhe gurbaan kuni jeesi dubbadhee mee walumaa gala gaafa isaanii dubbadhee sitti deebilee naan jette gaarii gaafa sun siif himi jennee na fakkaate haa ta'u gaani wallahi ani jechuun obboleessas akkas naa godhu gaa jechuun nama gabee ta'ani nama argee kana waa hattuutti jee nama nuu garuu dhiifama. Nama argee kana hattuudha jeellee waan amanu garuu ani murtii guutuun akka argee keessallee hattu hin jirtu ragaa naa bahe. Yeroo hedduullee guruppii kana jalatti dhufeetiin bakka isin dubbattanitti murtii guutuun akkas na godhanii ni madda maal mala qo'an jiru buloo kuna godhaa ture mana dabbaal jalaa mana Hamzaa Jaabir jalaa bakka hedduun dhufu. Bakki ati adda nuu baaftu zakkii dallaas hojii dalayna jeemu maal dallaas jette. Zakkiin sun abbaa qabeenyaatti naan jee akka hojjettuu godhee maallaqa isirratti miliyoona akkas miliyoona lama sadii akkas dabarsee guyyaa lama sadii dabarsee sorry. Hai maqaan zakiitiin edha inni isin daldala nama biraatiimi. Zakiin jaartii akka si fiduun si godha kaja utti Zakkiin maallaqa akkawantii isaarraa akkawantii isirratti dabarsee irraa deeffatee yeroo lama sadii gaafa godhu akka qabe akka jechuun jedhame hojjettuu isaa godhee kan nama meeshaa alaa bittuufitti si ergaa naan jee beektaa. Akkasitti maallaqa sunan itti ergee kan harkaa ba'ee walumaa gala gaa maallaqa sunni garii ittiin liqeeffadhee gaa jechuun barumsarra namni jiru silaaman harka qabaa miti. Wallahi egaa gaafa sunni jechuun gaddee haadha xiyyaatee wajjin waan sana wajjin dhugumatti sammuun hagammaatti nagan hin qabdu beektaa karadhee illee waan godhee booddeerra irraa dhuma maal naan jettee miidiyaa irratti miti yoo gaana waan nagatu ijoollee miriyaa keessatti nama dhannaan deemi miidiyaa miti yoo barbaadde televezyiina irratti haasaa naan jennaa barreessee akkasitti booda gaa walumaa gala adda baanee bolookii na godhee jechuu gara hundaan. Era keenya kana qabadha walumaa galatti. Namoonni maqaa dasii daalasiin maallaqa akkaawuntii namatti erganii namarraa saamaa turan tokko makka isaa kana faadhaa jechuun namoota hedduutu dubbataa ture miidiyaa irratti kana dura. Akkamiin zakiillee waan kana keessa laaqe fidee osoo deemu. Zakii moo daasii jettan zakii sana. Zakii daalaas jaamaa inni abbaa qabeenyaati akkaawuntii isaa irratti ati birrii dabarsitaa inni immoo akka dalayduu isaatti yaadatti tante biyya alaa si erguu danda'aadha. Irratti ergame hamurtii irratti ergame. Yaa. Akkaawuntii jaartii teetii irratti maallaqa gurguddaa ergeeti tiraanzaakshina godha akka waan jechuu fedheeti.
maallaqa gurguddaa Akkasii yaali. ergeetiti. Yaa akka kaayisiin wal magala Okay, baankii okay, yaa, okay, hayyee. qabdu. Akka wal qunnamtii wajjin qaban fakkeessuuf akkas godhaa jechuudha. Isintu beeka gaarii biyya faranjii okay. Ani Naagalee asirratti jira dhaamsa likkitee. tokko dhiifama dhaamsa tokko ni dhaamadhu warri namni baay'een asirra deemee eenyu murtii kiingi warri jettan dhuguma rabbitti rabbillee sodaadha namni rabbi sodaata beektaa ni du'ana qabeenya kun akka bareedaa ta'u qabeenya maallaqa. Deessu komantii ilaalin komantii akka itti himtuu si Haimatu qoya meeqa waanuma fedhaa jiru meedi. Taratak mee dhagaye wantoowwan kana amma gaa namni gari soba jechaa jira. Risiitni maallaqni itti ergamee fi waliigala isii yoo jiraate ol baasaa iskiriinarra kaaya nama agarsiisa. Amsa keenya sireef sitti erga jira keessa Iskiriina- laala. Amsa guddisi. Nin beeka Okay, amma nin beeka amma annin ragaa beeka laallaa. malee. Yaa guddisa. Ragaan akkasitti. Hamza Hajiitti nama erga amma reefu. Okay, Hamza na baas okay ali hira. Hamza guddisa. Maaliif jennaani akka waan gartee maqaa balleessu jiranii kan taane. Sitti eeguun eegaa dabbaan. Natti erginiin kaya. Amma natti erga naka. Biizii na godha jechuumaa fi. Ana kaya rakkoon takka Waasaappi takka. keessumaa maali waasaappi keemaan irratti erga. Messengeruma kiyyaan kaya messengerumaan. Waasaappi irra naa erga beekame si haachi. Aan haayisiin joo waasaappi. waasaappu marraa share godhuu Achi dabarsuu barbaade waasaappi irratti sila yoo jira. Yoo feete ilaalu. Gara messengerii share godhuu hin dandeenye. WhatsApp irraa kaastee. Qoy mee kutak. Yoo feete shootii godhi, yoo feete daawwalooti godhi. Suuraan WhatsApp ni feete daawwaloonni ta'a. Yoo daawwalooti bakka hin garre shootuma godhi jawaala walii qabee keessatti. Waan bu'aaniin buusaa garuu sagaleen silaachiin dabruu qabu sagalee murtii guutoota dhagaa. WhatsApp kiyyaan siimaa qabadhu Osman. Qabadhu. Karaa gabaabaa. Ayishee. Ida'uu 974. Oo ishee pilaas. Booda amma asirraa fudhanii booda nutti hiitanii keessa walii barreessaa waan barreessitan. Rakkoon qabu lakkoofsa kiyyaa qabatu nama uummanni uummata kan nu barbaada. Ida'uu 974. Sagal jaha. Laa lakkoofsa qaatare waan ta'eef ida'uu 974. Torba. Afur. Okay. 70 Torbaatama. 63 63. 34 34. 97 dabbaar. 97. Yes. Qadiiruun bannaa tokko garan kutee qareefu wayii harkaa qabajuu waa qulqulleessa qayyuu sana asii ol deebisaa maa jiraatu. Miseenjeraan naa erginaa waan tarbiyaa isaan agarreen. Boo wanni sii godhe Hamzaaji yookaan narratti as ergi. Waasaappu marra seeni durame Hamza waasaappu irra seeni laatee waasaappu irra seeni. Hamza anarratti ergi Achi booda Hamzaaji. mallattoo ida'uu tuqe mallattoo ida'uu waasaappu irra. Ishee huna hamaamman namoonni dhufe waasaappiin asumarratti achi naqaa kuna. Achi naqi maamma nama isaa baasu takka kan beena. Sagalee hundaa jira maalii jira tartiibaan suuraa isaa hunda tagaafana dhukkuba jeesanii jira. Suuraan tun jalqaba suuraan baraa inni dheengadda gabbaa isanii jalqaba mucaa kanaan sobamu ergamte tagaa dhiyoo tana akka inni gaafa sagalee uummata harargeetti ta'u maxxansisan gartanii jalqaba suuraan isaaf ergamte soba amma dhiyoo tanaan irra dhukkuba jeera deebi'ee poosti godhe malee. Tabar tananaa saatilee ta biyya keessaan jireenya sodaachisu jiran jiru. Isaa biyya Obsaa keessa dhaggeeffadhaame. Ummato akka waa nama dhaggeeffadha akka waa nama nu jala nafne mucaa kanaa waan hin gaafadhuun qaba. Mucaa laal sagalee nuti as gubbaadhaan waraabamtii namni waan dalagu waan qulqulluudha dalagaa as jalaa koomentiin laalin obboleessa kiyyaa alibirraa koomentiin laalinii koomentiin if nama fannisiiftii namni girrisaa kan addaan fudhatee jira girrisaan cinaan kiisha kiyya jira cinaan kiisha Hamzaa jira cinaan kiisha kee jira cinaan kiisha dabbaal jira. Girrisaan dabbaalee sooma dabbaalitti naqate malee haqa kana gadi harkan kiyyalleen akkasuma. Anaa ibifuu baqataadhaa kana kiingi jedhanii deemanii bira kutatan kiingiin hin jirtu dhaggeeffadhu siifiin hima. Waaniin ansi wallaahi dubbii ta'e tana eeguudhaaf na bira halkan sa'aa 7 Awustiraaliyaadhaan jira halkan sa'aa 7 walakkeessa halkanii achi dabarree jira jechuudha. Si qofa. Kunoo maamman namoonis jechuudha. Maamman namootii fi ergi haati waan ergite Hamzaa ta'e. Laal halaal guyyaa qalanii jaan muka jige qottoon itti hedduudhaa jaan namni maan tana murti guutoo maqaa balleessuudhaaf deeman jaaniiti ha'ariyoo laal ha'ariyoo qabuudha fedha kadheessu sunis ammoo bahuudha fedha kanaafuu maallaqni irraa ergame kun as keessa namoota gurguddaadha nutiin jirru nutiin kun akka waan bakka takka walitti qabanii foon bashoodhaa nu nyaachisanitti takka nagaan adda galleen beeynu nagaan addaan galuun murti guutoo qabnee tumnee finnee irraa fuudhuudhaaf miti
waan jiraa kana obboleessa keenya murti guutoos hattuu ta'ullee obboleessuma keenya maazaala obboleessa keenya itti ammaan tana jechuudha. Wanni niin an jechuu barbaadu akka reefuun tana himate sanitti anaa miti mucaan kiyyaahuu isarraa hin qeebalu jechuudha. Ana gaafa baasee haraamuu baasee akka lukkichatti haraam ta'ee qalachuu bira kute kana dhiisi. Wanni niin an jechuu barbaadu maali as keessatti zaalan reefuun tana Zakii Daalaasiin maqaa dhawame. Dabbaaliif dubbiin Zakii Daalaasiin galleef akka jee mucaan an jala taa'eetiin akka nama gartee hadiisa affasuutti affasuudha jira. Zakii Daalaas mucaa kana miciyyoo sanirratti jeen hoggulamaa sadii maallaqa naqeeti miliyoona takkarra naqee irraa deeffatee miliyoona takkarra naqee irraa deeffateeti akka dalaytuu fuudhee as fida jeen. Dib jettee bakka buute wallaalinaadha waan boru namni hoggaa isin gaafate manguddoota keessa warri qooda fudhate sirnaan hubaa kushaasha malee safuu fi safeeffannaa qabduun osoo har tokko miinetti maallaqa kana osoo riisiitii as hin baafne dura riisiitii as baasuun amantaadha. Akka nama hundaa galtu maallaqa kana maallaqa 100 hin himne maallaqni hanganaan himne nuti immoo binti fissanduu kabaraa fissuuq jaaramni intalti mana jirti dubra jaan kabarri oduun ammoo magaalaa keessa jirti kan ilaalin hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan tinsaallee kalaqaa maatiin saallee kazaqaa jaaramni. Ka'uumanii irraa anfattee ka'uureen irraa anfattuu jedhe warri murti guutuu uremma waan tana numan dagatan jechuudha. Maaliif namni gaafa Haayile Sillaasee gurri duudamee Itoophiyaa keessatti iyyoo numa ja'a kana waan taateef maallaqa mucaan intarpuu godhamuu qaba akkamitti itti ergite qicaadhaan immoo bakka takkatti illaa kuma Siita baasuu deemnaami amma bal'is na bal'is. Nama guddisi bakka isaa tana kaan. Osoo risiitiin baafne silaa osoo risiitii biran dhayne maamman namoon jirti. Osoo risiitii biran dhayne akka afaan mucaa kanaatii fi akka afaan mucaa kanaatiif risiitii wal simitu laaluudhaa fi yoon isinitti dhiifama naa godhaadhaa galatooma. Yaanni kee bareedaadha. Hamza gaafadhu. Gaafate yoo kasaate ajee waa'ee maallaqa dabarsu dabbaan laapho ogutak. Okay, tuuf. Adeero Ali Birra maallaqni ati Junayd irratti ergite daaraktii qarshii meeqa isin waan jiruuf jecha gaggabaabse. Qarshii 800 guyyaa tokko yeroo mata katte ergeen ma Tini bojaartiteetii tutti ergi. Ada mana khiyyaa turte ergite. Okay, bareeda. Haati manaa keetii ammallee ni jirtii miree wajjin jirtanii miisin. Jechuun wallahi achi booda haalli gaa jechuun na soobda naan jettee sunu beektan amanuu dhabde. Maallaqa sun walii galtaniitu ergisiifte malee anuma sosobde malee naan jettee gaa dhugumatti ani yoo dhugaasitti guyyaa yoo ta'u muraasaaf wajjin haasawatu hin jiru beekta hojii tokko akkas natti aarteetu beekta waan naan jette. Garuu waan itti ni bilbilee ni fida rakkoon qabu amma hin danda'u garuu. Okay, bareeda bakka bareeda rakkoon qabu wanni guddaan jiraachuudha. Itti aansitee sababni inni itti maallaqa 800 sirraa fuudhe jaartiitii teetanaan biyya ati jirtu si fidaadha amma karaa gabaabatti. Sibiraan fidaadha. Okay. Zakii Daalasiis sababni itti seene tiraanzaakshina baankii seetimantii xiqqoo maallaqa isirra naqee baasee hojjettu isaa fakkeessee bakka akka dhufuu dandeessu godhuu jeeti sitti himi. Akkasii. Okay, هذا آية واضحة جانين أخوني ملتو إفقلا أجي رسيتا لالو دندينيا udaan halkanii waa sadii balleessa jaan kophee tuqeeti harkaan tuyitee udaan ettee laaltee funyaan taateef Zakii Daalaas takkaasi dubbisee jaa maqaan isaa obboleessa keenya kabajamaa abbaa hiyya isaa waan tuqame takkaa isin dubbisee jaa gaafadha. Okay, bareeda. Deebis Zakii Daalasii fi ati takkaa wal dubbistanii ni beeytanii. Lakki obboleessa akka namaa balleessuun gaarii miti yoo ndabe waaqa kiyya dhabeet maan dhiisa malee lakkeen isaas takkaa dubbisee hin beekoni. Suma murtumaa sin jee. Yaa murtumaan naan jee footoo natti ergee gaafsuni gurbaa furdaa weeti yeroo sunitti gaa footoo sun eegas ni aqalleedha garuu natti ergee malee ani lakkisan takka dubbifne zakkeen. Laas footoo Zakii Daalaas. Yoo waan barbaadan gaafachuu dandeessan ammallee achi booda resiita gabbaasaa bakka. Footoo Zakii Daalaas. Ammallee obsaan gaaffii bareedduu kaase atama dabalataa tanuma irratti Zakiidhaan waliin isin qunnamsiisaa waliin isin jee jirti hariiroo. Lakki hiriyyaa kiyya anaas fixaa malee takkaa waliin si qunnamsinaan jenne lakki. Sanitti haasee dubbata akkamitti amantee maallaqa Anamma sababa obboleessaa hojii wal beekan jee obboleessaa hojii yoo xiqqaate gara amma shan hojii turre jechuun obboleessi isaanaaf akkuma obboleessa kiyyaati. Obboleessa Zakii moo obboleessa Murtii Guutoo? Obboleessa Murtii Guutoo Sultaan Hassan. Jeetu fufa.
Hayya obsaa waan sitti hafe afaan sitti qabanii isaa obsaa keessa. Oi asmaan oguu takka biroo egaa obboleessaa wajjin hangana amantee obboleessaa wajjin hangana walitti jaboo taatanii himata kan kee kan obboleessaa biraan geessee because obboleessaa walitti obboleessaa miti yana haadha isaatti illee bilbilee jira haati isaalleen waan naan jette beektaa yaalma kiyya gaa olmaa galaanis gaafa sana dhukkubee tureeti inshaalla maallaqa siin deebisu naan jettee asii haatinii fi obboleessinii fi obboleettiin asii adaamaa deemanii maallaqa kiyyaanaaf isaa wali kannate jidduu tanaa baajee obboleessisaa kunoo yoo amma waan itti nama gartee bilbilaan fiduu danda'u awwani gurbaa kan rabbi isaa darbatu waan hin godhu hin qabu dhaqnee akkasuma hin jenne yoo niif gartee isaa ati siraatu jirtu akkanas godhe wallaahi kunoo obboleessisaa kunoo rabbi sii kakadha kunoo quraana kan argaa obboleessi nama musliimaa nama haadhaaf obboleessi dadhaban. Wallahi obbo kunoo jechuun yoo kakachuu teellee waan teellee jechuun bana no amma haquun hin geenye dhiisi bakka risiita maamman nama guddise. Okay risiita dabarra amma walumaa galatti obboleessatti matti haadhatti matti hunduu dadhabanii. Okay maamman nama hoos deebi. Ragaa uummataa kan naa uummanni akka tulmaa mana garuu ragaa kan deebisee warra obboleessa isaadhaa jechuun ammaaf yeroodhaaf wajjin hin jiranii sitti illee bilbilee isiillee isa bilbiltee waan keenya jidduun seeninaa naaf isaa wali kannate jee dabaan akkasitti nati Okay, jechuun ni dandeessa. Akka seera dhugaa. Sadeema waan kana. Sonsirri jechuun ni danda'a. Kun mee laala gaarisiita unoo laala amma dhufee jira. Unoo laala maqaan Junaid Hassan Ibrahim guyyaa arshiin kumni dhibba saddeet kallattumaan galte. Eenyuun nu dubbisame gubbaarraa gatte namni ogummaa waan kanaa qabde Hamzaadha. Kunoo laala. Malii kaaraafuu bireenchi irratti galchite malkaa raafuu akkuma inni jee naannoo sanii. Itti aansee immoo Fariida Aliyyi muummeetu qarshii 1800 tiraansfar godhe akkaawuntiin irratti tiraansfar ta'e jechuudha. Junaid Hassan Ibrahim guyyaan isaa guyyaa 19 ji'a 10 takkafaa bara 2025 keessa kuni risiinii rakkoon qabu baankii orjinaala keessaa ni baabara kuni yoo feekeettee ati akkaawuntiin irraa itti dabres akkaawuntiin kuma takka 70 takka 56 25 29 torbaa kanaan itti dabre jechuudha. Fariidaa Fafodhate jala jira kunoo maqaa jala jira maqaa Junaid ijoo gubba jirti taa Junaidiitis. Akkaawuntiin kun akkaawuntii nama hedduu isaanii okay. Ragaa dabalataa suuraa murtii guutuu nu deebisuu guutuu akka taanaa fayyaan qabu jeessan. Ebaaf na sanillee because bakka tanatti nama hedduu guyyaa hedduu shawwadee jira waan ta'eef. Suuraan nama horsii jabanne jira. Shawwadee andur beeka guyyaan gaafa maatii jalaa nyaatame durnatti ergamte akkana ta'e. Kan miti gaafa makiinaa wallee nuun jeellee makiinaa sana kaayaa ture qoyaa baaf. Kanuma fide suuraa tanama yeroo torbatti fayyadamu. Suuraa tana jawala keessaa qabu. Suuraa san nu baase kutakka. Taafii mana qabu jirra barta guyyaa makiinaa dhaame jee hojii qamoo jirra. Suuruma tanaan deema yeroo hundee hin hoggaa shakalu. Suuraa baase. Guyyaa san fayyaa qabaa barta san duraati wanti inni waraabbate haa malee guyyaa san hojii qabu. Abaashii duuba hojii qamoo jirra akka namaa gootaa ittee maa gabbaatee irraan iyyinii gaafa sanuu. Ululaalbaab abba fedhe hojii na taaree kun confidence qaba. I believe in myself confidence. Addis Ababa tana keessa namni akka deemu na qofa laala. Hamza guutaa kame. Jara kan jogi. Isaanus jiikaasaa kan dubbate. Awwain dubbatte moo? Awwain jijjiirraa na baraamtuu miti amma walla kafutti hin jirru. Guyyaa sanii ati fayyaa qabdaa jettee maaliif saaxilii siin deemaa? Aboon hin dubbadhaa. Yoo deebii walii deebiftan ni dheere naamsaa asuma galaa fi atumaan. Maamman namoo suuraa gijjiirri suuraa guutakka maamman namoo suuraa gijjiiraa jee maamman namoo guutakka kun erisiiti maallaqaa gijjiiraa jee guutakka. Suuraa gurbaa fi. Alibirra. Amma gaa bakka sagalee murtii guutoollee ni banta gaaba maamman namoo. Ni banta hundaa'u akkas. Maamman namoo maal jettee? Amma tana laallee wanta oofe waan biraa gabbaas tana dabarse marisiita dabarse. Jijjiiree bar. Jijjiiraan jirtu suuraa jijjiiree lakki risiituma bar risiituma Bana Hamza maalisa wayi. Komantiin maal taate? Komantiin mana jirti. Mana jijjiiree. Laa maamman namoo risiitii malee suuraa takka baasaan jirtu. Amma nama risiituma deddeebisuu jirta. Wayi suuraa abbaa lama suuraan gurbaadhaaf firii. Bakka wanni siti de gabbu yol deebi gawa wanni te yoo amma deebi'ee bane gabbutee deebi'uu qabde. Laa bu'ii deebi. Alibirra mee akka inni sirreeffatu isuma amanteet maallaqa irratti ergite moo namni obba maallaqa ergitu kana namni jidduu jira namni akka dabalatatti qaame
lammaffaa yookaan sadaffaa isin gidduu jiru ni jira. Sumaaf isaa wajjaasee maallaqa amanteetuma akkaawuntii sirriitti ergite moo? Laal duraan dursee ani maallaqa isaa amantii waniin isaa amanu hin jiru jechuun yeruma sun dura waan roobee suni waa'ee roobee irratti akkas ta'e jedhanii dubbatanii. Sababa ani obboleessa wajjin turreef obboleessi ni jedhamsi obboleessi maamantii obboleessa. Hanga inni as deebi'uu waan inni tana isinii banu. Bane. Maal sagalee nu badeessi bira giraanan Hamza bani. Ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirta? Aliin keenyuma kana beeytanii kanuma. Kudis. Okay, sagaleen dhagahamu isin bira sirriitti. Hooya jalaan itti bana. Hidhagama tol fudi jalqabarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirta habibi obboleessa kiyya nagaa qabda fayyaadha. Sorry diifama bilbila sarara qabdi guyyaa lameen kana ni beeka. Wallahi deebiin si deebisu reediin taasifamaa fi si rakkasini. Dhimmi jara wajjirra wal karakkaru jirru dhimma jabuutii hin deemtuuti ka ta'uu qabu akka taatanii asinaaftuu qabdan irratti wal karakkaru jirra waan hunda itti geessitiin jira michoon jabuutii haa deemtu viizaa goonaa fi naan jennaan hin gootaniif viizaa hin deemtu irra wal karakkaru jira dhiyootan ammoo akkuma ati koo qabdu waan hunda informeeshina footoo viidiyoodhaan si erga Addis Ababa poolisiin jalaa kaaftee gubbatti baalasultaanotaa fi warra waan kana dalaguu jiru hunda namoota agartee biyya kanarraa akkasi bahee biyya kana deebi'ee adunaa ifaa hunda hidhanii dhimmi deemu jiru waan akkanaati habibi tanaafis sirraa callisee xiqqoota kan waan obsii waan sana adunaa illee qabsoo tana keessa gale hayyee Saatii murtiin jedhamu kanatti miti adunaa ifaa hidhame kun soba itti dhisati sagalee biraa bani jirti tanuma. Sagaleen taa'ee ta biraan jirti isa tana keessa tana hunda keessa mooteetii jira. Aji murtii sirraa. Taane taa inni itti haasa'uu jira amma eegi. Bani sanillee because wal bira qabnee ilaalla waan isaan haasaa garaa. Baay'ee dhaggeeffatu taalii itti haasa'uu jira. Akkuma aliin na ergettiin hunda tartiibaan isinii banaa hunoo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Lakkoofsa tokko tokko akka jirtu godhe akka jirtu. Lakkoofsa takaacinaa godhe takaacinaa. Inni sammaa isaatiilee sammaa gootan isin seeraan dhaggeeffataa usii taa'e. Information jira barachuu barbaade. Yaa naagala jechuun waan akka keessa turtes haa ta'u hawaan biyya keessa jirus olmaanii argaa jirra. Yaa ati haa ta'u waan jiru hunda yeroon si bilbila jechuun yoo biizii taatee waa wirratti waan taatee malee jechuun na jalaa kaasituma ni jiraan akkana jira jechuun ati sirakkoon qabu anis naagala beekta nama biyya namaa keessa jiru deebi'ee mas nama waan nama akka amma gurguraman. Galtee miskiinummaa sa'aaraan qabu galtee bulchaa kana. Akas hundaafuu rakkoon qabu ati hundaafuu jechuun waan jiru inshallah haa information waan mugri jaraas jedhamu deebiitu masraa eegaa obboleessa fa'aa manaas kan dadhe garuu waa takka waan hin jiru inshallah bishira rakkoon qabu. Iskii amanaas kan dadhe jaawar. Eega maalanii galee booda moo Somaalanii galiin Ali sagaleen kun. Kun dhimmi miyyoo dafee haadhuma haa kuma murtii guutuu amma dubbate irratti. Boo eega maallayni gale kan gartuu anuu bishaan irra dhugeetiin dhuga baantaa akkasittiin bishaan irra dhugee gad dabarsu. Okay. Maal taate bishaan mala gakkuutti. Wallaahi laafi. Amma suuraa sii dhuftee boo suuraa isaa sanillee gis takkaa sirra kaa'ime kaawoo maamanna moosee maal murabbi si godhe. Suuraa irra kaa'ime. Okay amma dhufte kunoo suuraan. Inni guddisaa kabana adis as bahe qottu. Tana. Sikirraa. Tun yeroo dhibba takka namatti ergamte ka sababni jidduu jiruun na dhukkubaa bartanaa fi inni waan bakkaan sii ga'uu dhabe nama kuma dhibba takka gaafa makiinaan cabxees antanaatu barakkana na goote guyyaa silaa mucaa kana sobuus guyyaa deengadda uummata harargeeti sagalee ta'ee na doorisan jees lif godheetuma kaase dafee feesbuuk irraa qiyaamaan itti dhaabbannaan tuni suuraan tun si haa barakattuun siin jaanuu hedduutti hin shaqqalte. Hai boh namni akkamitti nama akkana godha halkan rabbi amma namni as jira. Amma gaafurmaanni asirra fiddan gaammahi haasa'uudha malee beekaa fuudhuu hin dandeessu. Miseeja inni jechuun tureen isin agarsiisaa bara. Miseeja biraan isin agarsiisaa. Wanni godhamu miseeji sila akka inni itti ergetti shoot screen godheeti akka walii barreessan erguu qaba ture akkanatti erguu qabu ture. Bari maamman nama oguta kakana goonu laal maame amma kana goona. Sana maskiriin shukkoodhe haa ishee sana maskiriin shukkoodhe haa. Barreeffamni bar Hamzaa kiyya sagalee dhaggeeffannee jira barreeffamni waan guddaa miti bar. Rasiidii agarree jirra suuraa agarree jirra sagalee dhaggeeffannee jirra. Ragaan gurguddaan sadii. Akka iskiriin shukkoodheetu maasirraa akka oguta akka footoo kanatti. Ragaan gurguddaan tokko suuraadha tokko risiidii inni lammataa tokko sagaleedha. Rakkoon qabu barreeffamni.
To ragaan kana caala hin jiru hara gaafii biroo deemnee furmaata deemna. Cittoo buusee ragaa barjara keenya inni nu bara amanatee miree murtii guutuu sagalee keessatti waan akkanaatti jira malee itti waan akkasitti amanee jechuudha. Ammoo sanboota leetasti ragaa leetasti maaltu jira yoo alibiraan adda nuu baase yoo itti nuufaa bareedadha malee eega sagalee isa walii qabdan booda dhiyeenya kana wanni wal qunnamtan ni jirti. Garuu wanni ati beekuu qabdu maallaqa kennumaan deebisaa akka hundattuu ana qofaa miti hunda keenya cinqamaa jira. Mootummaa amrii jabeessee jarri hidhame boos isaanii biyya alaa jira yaa. Mana hidhaatti illee dhaqee gaafachuun dandeenye. Ani ammaan itti erguu jira malee kanaaf maali tahuu anumaatu deebisaa. Maalillee yoo ta'e anumaatu deebisaadha. Maallaqa kee kan waadaa siif galee waan taheefii jaa. Lakkii murtii keenya akkuma nama tokkootti na dubbisuu diduun kee baay'ee natti dhagahame barjaan inni immoo deebisee ammas riipilii irratti rabbiin halkan kana naan bari'in waan hin siin jehuun dhabee maal je'eetiin bilbila sirraa kaasamee jee murtiin gaafata. Ammallee riipilii lammaffaa mucaan gaafa isaa deebisu istileessa sanirraa wallaahi billaahi rabbiin na arga. Ammallee murtii ja'anii barreeffamni irraa gadi naan dubbifamu gaa bara amma murtii maallaqaa mane barreeffamaan isa mana jira sagaleen isa mana jira maalleen isa bira gahuu waa kanne tooftaan ittiin fiduun dadhabeedha malee maalleen hangeenya kajoo murtii bira hin jiru barreeffamaas sagalees kun waan ragaa jiras nu barbaachisu hin qabu asii wadi. Amma siistamni obsa aimee waan taanu dubbadhaati. Amma gara furmaatti. Ustaan Hamzaa asii dursina akkamitti haqa gurbaa kana gaafachuu fi dandeenya kallattii tamiin karaa nusaa akka dandeesse nama maalalli kun maallaqa guddaa gurbaa kanaatti illee galaa duutee akkuma inni kaasa sababa kanaatti haadha manaatti illee walla gurra jiranii maallaqa nafnee fi haati mana nafnee fi haati isaa 100 keessa galaa duute okora kana keessa birriin kun birrii 800 waan xiqqaa miti. Kallattii kamiin akkamittiin murtii qunnamnee waan kana gaafachuu fi dandeenya Ustaaz Jamaal Lungettan isin nu eegalaa kutakka. Ilaal duraan durse dubbiin amma silaa gaafattan tun maallee inni deebi'uu fi deebi'uu dhabuun kuni osoo online irra hin dhufin. Numa bal'ismee ammallee miseeji hafee jira inni haa dubbisu. Eega dubbiin online irratti baate si galee maallee inni deebi'uu hin jiru natti fakkaata. An realitii waan nan mul'attuun isiniif. Eega online irratti bee silaa dubbiin akkam turte manguddoo gosaatiin maallee inni adeemu yoo kan jennu taate manguddoo gosaatiin nama dhiyaataadhaan heeraa fi seeraan akkasitti gaafatama ture. Amma kuni maal godha? Nama hunda bira gahee jira. Even dubbiin murtii qofatti hin dhaabbanne zakkillee dabartee jirti. Si galee dubbiin ballachaa dhufu jirti jee. Tanaaf waa ka gaafatamuu danda'u natti hin fakkaatu ammoo yoo heeraa fi seeraan ka gaafatamu ta'e maybe harkatu danda'a. Heeraa fi seerri akkaataa itti deemu kan mataa isaa qaba. Si galee tanaaf amma anaas tahee abbuma fedhee ta'e abbaan waan kana irraa fuudhuu danda'u hin jiru jechuudha. Si galee maallayni kun ammoo dhugaa fi kijiba tahuu risiita agarree jirra. Risiinni ni tolfame yoo kan ja'amu taate maybe risiin illee kireet godhamuu danda'a. Garuu ammoo baankii laayiviidhaan dubbisamuunis waan danda'amu beeke. Amma murtiin as bahee mirga qabaa maallaqa kan fuune soo waan kanaas hin goone yoo jee mirga qaba. Garuu ammoo namni ni beeka. Namni maal akka tahee fi dubbiin galaa fi deemti ilma namaatiif. Tanaaf
akka itti irraa fuudhamu maallaqni kun ergamee murtii bira gahe taanaan amma booda manguddoonis hin fuudhamu karaa mootummaatii fi karaa heeraa fi seeraa qofaan fuudhamuu danda'a. An akkas na fakkaata. Yoon dogoggoree asirratti ani waan hin jedhuun qaba dabbaan. Yoon sodira dubbata. Gabaabumatti manguddummaadhaan inni illee maqaan balleessa waan jeef manguddummaa manees hin fudhatu. Ammoo seeraan jechuudha jaartiin isaa jirti maallaqa irratti ergite. Reezina sababa maallaqa irratti ergite san yoo qabaatte sababaa fi yoo waan biraa dadda kaawuntii murtii guyyoota gaa'ilaa giraatti qubsiisuu ni dandeessi. Obsi mattaaqa isiitii fi akkasuma waa hunda fuutee yennoo dhayxee seeraan irratti bantee osuma inni hin jirre jechuudha. Seeraan hordofsiisuu dandeessi ammoo maallaqa daddabarsuu seera Itoophiyaa keessatti waan hin beekuuf jecha maallaqa ifi namarratti ergitu seerri boksiin irraa siin fuudhu seefillee hin hidhu. Ammoo ragaa evidensii gahaa sababaati itti ergiteef yoo qabaatte laalee dubbisan akka inni kafalutti murteessee ji'aan hanga inni kafaluus murteessee si kanna hin hidhamu akka seera Itoophiyaattis anilleen kanumaan jira. Seeraan hin anis tokkoon dabaladha warra dubbachuu barbaadan sin dursee. Ta mucaadhaa ammoo wanni guddaan waan takka wanni dubbattuu fi waa lamaaf dubbatta. Yoo dandeessee dabarsan dogoggora san sirreessitaa yoo dadhabdee immoo dabaafi dogoggora dhufu jiraatu san akka inni hin dhufneef dubbatta. Waa'ee murtiidhaa irra guddaa akka dubbannuuf kan mucaadhaa akkuma isin qabtan isin lamaan irra hin beeku manguddummaadhaan tiktookiidhaan bilbilaan saayiboonni isaa warri isa dhiyaatu murtii irraa fuudhullee yoo dadhabne gara seeraatiin akka maamsaan jee kanatti haati mana isaa laffaatii fudhachuu ni dandeessi kun waan irra walii galu isa tokkoffaadha. Lammaffaa immoo qabxiin keenya guddaa ammaa inni dogoggorri nama kanaa dogoggora xiqqaa miti. Hannitti nama kanaa hannaasii waan si dhibu gaafa teessee yaaddu akka waan mootummaa caasaa qabutti dhugaa rabbiin sin jaan nama gurbaa kanaaf boo'u nama gurbaa kanarra waa'ee matu gaafa dhageeffattu gurbaan kun nama tokko takka murtii nuti agarru kan qofa sitti hin fakkaatu beektaa caasaa wayii na fakkaata mootummaa na fakkaata heddumina homiitii fi heddumina nama isa boo'u galaalte gette wallaahi mootummaa na fakkaata mootummaa caasaa qabu kaachii fi achi wannoo godhu siigalee bakka inoo nama hidda dheeraa qabu nama harka bal'aa qabu si fakkaata nama tokko sitti fakkaata wanni guddaan namoonni asii booda amma kan kute kan nyaadhame saayibummaan jaarsummaan gosummaan seeraan heeraan maaliin abbaan dandee fudhachuu danda'a obsaan inni xumuradha. Wanni inni xumuradha qoy gahee gahuu baatee anaa asoo jira na bakka bu'aasoo inni kiyya. Ani uummatatti naasuu jira guddaa warri nyaadhamtan kallattii danda'ameen maallaqa keessan akka argataniif carraaqa seeraanis yoo ta'e inni rakkoo miti. Taasii boodaa garuu abbaan osoo agartuu osoo dhageessuu hallayyaa gubbaa dhaabbattee hallayyaa seente karaan keetilleen karaa kan akka inni ta'u qofa. Miidiyaa kana gubbatti namoota waa hatan wanni dubbannuuf tokko irraa fuudhuuf yoo dadhabne immoo hattummaa nama sanii labsitee nama sanirraa namni ka fagaatuu fi lamatti deebi'ee akka namni kan miidhamne godhu qofaaf faayidaan miidiyaadha. Isa kana namoonni hubata jeeyyaati. Keessattuu ijoolleen Saudii keessa jirtan warri gaara keessa jirtan warri riyaa keessa jirtan kan biizinasii qabdan sababa piroomeeshiniitiin warri biizinasii keessanii wajjin isa dhayxan akkasuma ijoolleen hawaalaa fi maallaqa ergatuu fi maallaqa kaayachuudhaaf isarraan fayyadamuu barbaadan yoo jiraattani na amana boru dhuftanii boo'uuf jiraattan harka keessa namumarraa kasaa sassaabbadhaa. Keessattuu shamarran keenya dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan kana isinis saaxilama. Jaalattanillee jibbatanillee nama naannawa keessanii haadhasaa abbaasaa qeesaa maatiisaa beektu nama jireenya isaa beektu yoo si miidhe seerallee yoo dadhabame nama humnaanillee dhiibbaarra geessuu dandeessurraan yoo waa godhatte irra isinii furmaata kajawaan ijoollee biyyaan baa jirtuuf ergaan hin qabu isa kana warri mana keessa jirtan yaada kana addaa qabaatan labsaa waa'ee mucaa kanaa akkamitti akka xumuree addaan baanu warra waliigalee addaan ba'uu qabna galatuma. Yee amma carraan kiyyaa namitti ilmoo dhabde takkaatiitu yaaboo haadha waaqa olaanjaa jette jedha akka waaqaan beeku